biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Oolmaa bultiin isin nagaa hordoftootaafi dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashamaa sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Kibxata caamsaa bultii 18 bara 2021tiif waan qindeeffanne qabannee yaannee jirra. Turtiin keessan agamaa kuffii keenyaatti nu faana haa ta'uuf kan isaan hawwatu ana xiiqii dhugaa isaatii anis anaa dhufu saniin jechaa tuman ijoollee muummeeffannaa kuffii keenyaa isanitti nuun gara qaama isaatti waliin tarkaanfannaa. Ajjeechaan hidhaan gidirfamni kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti erga kunneen Abiyyi muummee ministeera Impaayera Itoophiyaa ta'ee muudamee asii kan jaarraa darbeen ol qareeyyii Oromoo ol adeemoo egeree Oromoof Oromiyaaf abdii ta'an irratti geggeeffamu daran jabaatee itti fufuu akkuma yeroo garaagaraatti gabaasaa turre yeroo ammaattis ajjeechaa fi gidirfamni akkasumas barbadeeffamni qabeenyaa fi saamichi hidhaa fi dhaanichi Konyaa Oromiyaa hunda keessatti geggeeffamaa jira. Lolli duguuggaa sanyii qindaawaa fi babal'ifannaa daangaadhaa kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessatti walitti fufiinsaan erga baatii lama asammoo bifa adda ta'een Oromoota Walloo irratti geggeeffamaa jiru. Guyyaa irraa jechuun caamsaa bultii 18 bara 2021 waaree booda toora sa'a 7 qabuun haga yeroo amma dubbataa jirrutti Oromoota Walloo irratti geggeeffamaa jira. Dhimma lola duguuggaa sanyii babal'ifannaa daangaadhaa humnoota liyyuu aayilii naannoo Amaaraatiin hawaasa Oromoo Walloo irratti geggeeffamaa jiru qoratuuf gamasitti bilbilee odeessi guutuun Oromoota lamarraa arganne sagantaa kana keessatti hammatameera. Akkasumas duguuggaa sanyii qindaawaa loltoota poolisootaaf tikoota mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan Konyaa Jimmaa keessatti hawaasa Oromoo irratti raawwataa jirus qoratuuf gara godina Jimmaa hona limmuu kosaatti bilbilee waan odeeffannee fi lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa Ona Mana Sibuuttis bilbiluudhaan haala hawaasni Oromoodhaa Ona Mana Sibuu keessa jiru akkasumas tarkaanfiilee waraana bilisummaa Oromoo woboon fudhatamaa jiranii fi dhimma galmaaf akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis yaadaaf dhaamsa Oromticha Ona Mana Sibuu irraa argannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Turtiin keessan agamaa kurfii keenyaatti nu faana ta'uuf ammas irra deebi'ee isin hawwata. Jalqaba irratti gara Konyaa Jimmaa Ona Limmuu Qosaatti bilbiluun haala Oromoonni gamasii keessa jiran waan Oromticha tokko irraa arganne isiniif dhiyeessuun saganticha saaqanna. Nu faana turaa. Haalli Oromoota Konyaa Jimmaadhaa mudataa jiru akkaan hamaa ta'uun dhageenye. Guyyaa lamaan kana Ona Sigmoo keessatti ajjeechaan hamaan akka raawwatedha. Magaalaa Jimmaa keessaa dargaggoo tokko fuudhanii kaleessuma kan ajjeesaniiru. Mee gaggabaabsaatii haaluma waliigalaa hawaasni Oromoo gamasii kee jiru uummata Oromoof ibsaa. Haalli Oromoon naannoo aanota Boodleen magaalaa jiran haaluma ulfaataa keessa jira. Uummanni naannoo jechuun Oromoo gaggeessutti naannoo sanarraa nyaata keenya jechuudhaan kan hojjetamu waan ta'eef gara sanarraa nutti gara magaalaatti deemaa jedhan akkuma tuufatti jira. Isaanis haalli ulfaataa keessattuu godina Jimmaa aanaa limmukusaa gandoota baadiyyaa jala jiran kana keessatti dhaanjilmaadhaan uummanni buqqaafamee uummanni oolleen sodaa addunyaatti jedhan gaajjechaatti kan deemaa jiru. Abbootii qabeenyaa irratti xiyyeeffannoo guddaatu jira. Abbootii qabeenyaa maqaa qabatanii Amaaraan makalaakaan akkasummaa kan dhufan uummata abbootii qabeenyaa mana ilaatti baasanii hojjetuun sararaan maadha uummanni kan jedhamu danda'u jechuudha. Dhugaadhaa godina Jimmaa Ona Sigmoo keessatti akkasumas Limmuu Kosaa keessatti Soqaa keessatti ajjeechaan raawwateera. Torbeedhuma lamaan darbe keessa abbaa qabeenyaa Oromoo guddaa baay'ee jaallatamaaf kabajamaa tokko ajjeesaniiru. Mee ammas namni dabalataan ajjeefame jira. Eessatti immoo kan ajjeechaan kun jabaatame kanas gaggabaabsaa nuu kaasaa. Baay'ee ammaa kan ajjeechaan jabaatee godina Jimmaa Ona Limmuu Kosaa naannoo magaalaa Biyyeetii fi naannoo Limmuu Shaayitan jedhamtutti naannoo Gaallee Bokkaa Guddinaa iddoo jedhamtu naannoo
ijoo kan jedhamtu jirti gara naannoo Selloo mana hidhaatii baasanii aanarraa gara sanatti fuudhanii adeemsanii bosonatti gataa jiru. Uummanni haaluma bakka yaaddisaa keessa jira. Uummanni garatti gurgullaalee uummanni qabeenya isaarraa buqqa'ee gara biraatti deemaa jira. Baadiyyaan tokko garuu magaalatti bakka taaramallee jiru. Jarri nyaata kennan eegalee nyaata kenneedhaan waa tokko hidhaanaa fuudhamee hanga hidhaanaatti uummanni gabbaafamee jedhamutti deemaa haalli ulfaataadha. Naannoon Suburoos dubbiin wal fakkaataa kan adeemaa jira. Bakka oboon itti hojjetu hunda isaatti hojii makanaa hojjechaa jiru. Haalli keessa jiru bareechee ulfaataa haalli musaqqata kanatti bareechee haala ulfaataa haala godina Wallaggaa dubbataa ture. Biqiltuu kunuun illee arginu ammartuu bira gahee bareechaalee addeessaadha. Abbaan qabeenyaa dhiyeenya kan amma uummata nama maqaa dhooftan keessatti ajjeefaman obbo Nugusee jedhamu natti fakkaata. Yoo dogoggora irra deebitanii yaadachiiftu akkasuma mana hidhaatii baasanii ilma isaanii wajjiniin iyyuu bakka tokkotti ajjeesanii jedhama. Sanarra deebi'aatiin nu yaadachiisa. Ammoo furmaan yookaan falli maaliitti deemna gaa ajjeechaan kun guutuudhuma Oromiyaa ol ga'eera. Jalqabame abbaa qabeenyaa Oromoo dhiyeenya kana ajjeefame sana yoo yaadattan maqaa. Ayyee isaanii kan ajjeefaman gaazexaa badee damtee jedhamu mucaan isaanii nagaa kabbadee kan jedhamu. Mana hidhaatii fuudhanii gara yeroo isaanii bunatti geessanii iddoo oboodhaan nyaatatti geessituu agarsiisadhanii achi geessanii ilmi isaanii tokko waan ajjeesaatti abbaa koon ajjeesaatti jedhu mucaa tokkos naannoo qabatee hidhamturraa fuudhanii naannoo mara sanatti ajjeesanii. Aanaa kam keessa? Aanaa Lixa Wallaggaatti naannoo Lixa Wallaggaa. Naannoo magaalaa Ambuyyee. Yaayyo. Tole. Waan ajjeefaman irraa tokko isaanii godhee dhugaatii qabanii fuudhanii ajjeesanii abbootii qabeenyaa Oromoo isaan adamsanii biiroo viidiyoo irratti buufatii jira. Amaarota naannoo kanarra jiran suntu bukkisaa jira. Suntii gara obootti goree naannoo kan bukkisaa jira. Suntii sabaan haaluma akkanaatiin naannoo kanaan ibsaa jira. Kan dhageenyu dhiyeenya kana onoota godina Jimmaa kan oboon dhuunfatee keessa jiru jedhamu keessatti Oromoo qofatu hin ta'in saboonni kabroon illee yoo qabsoo Oromootti gufuu hin taane yoo Oromoo irratti diinummaa hin qabaanne nagaan jiraachuu akka danda'an miseensonni waraana bilisummaa Oromoo oboonni barsiisanii hawaasni illee gammachuu akka qabu nagaan jiraata akka jirudha kan himamu. Haa ta'utti saboota Oromoo hin ta'in kanneen mootummaa kanatti udduu gotatanii Oromoo miidhaa jirantu jiras jedhama. Mee kanarraas waan quba qabdan nu himaa. Baay'ee karaa dhaabaa adii jedhamuun gara kanatti uummata keenya jedhamanii isa waraanaa baay'eedhaan jedhamanii naannoo baalee Garokkee jedhamtutti sochii adii naannoo kanatti meeshaa guddaa fidanii bakka jarriitti dhiibbachuudhaatti qophaa'anitti yeroo kana dhamuudhaan dhaqee meeshaa sana eeggatee naannoo sana wanta jarrii yaadan isaanii jira wanta saniitti kana mootummaan silaa akkamiisan morma jasa jira meeshaan haaluma hamaa deemaa jira. Baay'ee dukkaneessaadha. Abbaa qabeenyaa ammatiin jedhe kan ammoo kan barsiisaftuu barbaadan kan namichi bara qabsoo sana keessa kan ofiisitti buqqaanee uummata jechaa ture itti gammadee maal jedhamu qabbadee uummata kan uummata bira dhaabatu kan miidhagee namichi guddaa kana Oromoo waan ta'aniif qofaa umurii iddootti hidhamanii naannoo sanarraa hangaarii eegamu hanga fuudhamanii mana hidhaatti eebbifamu. Oromoo waan ta'eef Oromoof oolmaa waan ooleef malee hidhata siyaasaa yookaan hin qabne ta'uu isaaniiti gaamma Oromochi abbaan qabeenyaa ajjeefame kun. Akkuma kana siyaasa kamirraa yookaan bineensa ta'anii kan ajjeefamaa jiran shakkii dhuma Oromummaa qabuun deeggara jechuu qofa. Kan amma dhageessan kun gidirfama hawaasni Oromoodhaa onoota Konyaa Jimmaa garaagaraa keessa jiraatu miliishota. Loltoota poolisoota mootummaa Koloneel Abiyyiin mudataa jiru irratti odeessa Oromtichaa Hunalimmoo gosaarraa arganneessan dhageessifneedha. Odeessa qabatamaa fi dhaammannoo Oromoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaadhaa dhaammatan ammoo argatuu fi fuula feesbuukii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa indipendent Oromiyaadhaa laayik sheer koomentii godhaa hiriyoota keessaniifis qoodaa karaa marsariitii keenya indipendent Oromiyaa.orgis odeeffannoo wayitaawaa fi dhimma Oromoof Oromiyaa irrattis mariif dhaamsa Oromoota kutaa Oromiyaa garaagaraa bilbilee taasifnu ni argattu. Dabalataanis karaa yuutuubii keenya indipendent Oromiyaadhaa nu hordofaa hiriyoota keessaniifis qoodaa isiniin jechuudha jaallanna. Kanatti immoo aansuudhaan gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bilbiluudhaan lola guyyaa har'aa jechuun Kibxata caamsaa bultii 18 bara 2021tti hawaasa Oromoo Walloo irratti humnoota liyyuu aalii naannoo Amaaraan banamee jiruuf haala hawaasni Oromoo Walloo akka waliigalaatti keessa jiru kan Oromoota lamarraa odeeffanne wal duraa duuba isiniif dhiyeessuun kan afettammoo tarkaanfannaa ammas turtiin keessa nagamaa'ee kurfii keenyaatti nu faanaa ta'u.
Guyyaa kaleessaa dheengadda kanaas godina Walloo keessatti lolli itti fufee jira jedhama. Kanuma kaleessaa kana jiillee Dhummuuggaa keessatti Oromticha tokko albeedhaan qalanii warra liyyaa naannoo Amaaraa jechuuf kooti yeroo hawaasni immoo reeffumayyuu fudhachuu dhaqutti raayyaa ittisa Koloneel Abiyyiitu hawaasa irraa dhowwee jedhama. Mee dhimma lola dhiyeenya kana amma guyyaa lamaan sadan kana bifa haaraan eegalee kana uummata Oromoof ibsi. Ganda masrataa jedhamtu aanaa dawaa caffaa namoonni 18 walii waamanii kanaan dura namoonni sun hidhamanii turanii mirgoobii namni 10,000 namni 8 mirgoobii 15 walumaa galatti 220 fuudhanii gadhiisanii ammoo dheengadda manaatti deebi'anii ganda qawwee hiikkachii raayaan isa biyyaa yaadii godhee achirratti dhukaasa walirratti bananii mucaan tokko wareegamee jira kaleessa. Mee jalqaba eenyu kan uummata hidhee mirga wabii jedhee immoo maallaqa irraa fuudhu lolli kalee baname eenyuuf eenyu gidduutti ta'etu dargaggoon Oromoo tokko wareegame? Lolli kaleessa godhame lola uummataa fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti godhame. Qawwee hiikkadhaa fi hin hiikannu. Uummanni qawwee keenya hin hiikannu. Diinni afaan bannee gadiirratti deemeefaa qawwee keenya hin hiikannu. Dhumaa jirra waan ta'eef qawwee keenya gara hiikannu hin qabnu. Diina keenya ofirraa qolachuu qabna. Qabeenya keenya qawwee keenya hin hiikannu jedhan. Amma silaa uummanni Oromoo Walloodhaa raayyaa ittisa biyyaa baanan kanaaf yookaan makalaakaa kanaaf humna naannoo Amaaraa yookaan liyyuu haayilii jedhan kana qaama lama godhee gargar godhee ilaalaa jira. Waan raayyaan ittisa biyyaa kun raayyaa mootummaa ta'eefaa itti fakkaate bifa kanaan ilaalaa jira laa Oromoon Walloo. Sanaan dura gaafa lollee raayyaan ittisa biyyaa kun hin jirutti dhufee jidduu seenee sanboota paantipostiitu labsame. Raayyaa ittisa biyyaa sana wajjin wal kabajanii karaa jaarsoliitiinis walumaan socho'aa turanii amma immoo egaa uummata lafa qabachiiseen booda hiikkachiisuuf garatti galee hawaasa keessa deemee sossobuudhaaf yaalii godhee kidhaama balaan kun dhalate kale. Laaligaa seenaa kana abbootii irraa sunarra quba qabdadheetuma ni yaada duruma durii irraa kaatee Oromoon akkasiin itti cabde humna qofaan osoo hin taane jaarummaa. Ammoo Oromoo Walloo kadurii sun taane dhiyeenyuma kana muuxannoo guddaa qaba. Dargaggoota Oromoo jajjaboo, sheekota Oromoo, jaarolii Oromootu maqaa jaarummaan dhume. Raayyaan ittisa biyyaa kun amma yeroo maqaa komaandi poostiin Oromoo fi warra Amaaraa san gidduu qubatu dhufu. Warri kun fuuldura deebi'anii Oromootti galagaluuf akka isaan deeman maaliif wallaale Oromoon Walloodhaa? Warri kun beekamaadha. Gaafa uummanni humna godhatee uummanni irra aanu inni fakkeessu. Beekaa jaarsoliitti keessatti fayyadamanii uummata kana harka qabatanii uummata kana deebi'anii cabsuuf jarri jarruma beekaa uummata sobu. Malee humna addaa naannoo Amaaraa wajjin raayyaan ittisa biyyaa achi geessuun waan gargar baasamee ilaalamuu hin qabu. Dhugaagaa kana akkasittiin quba qabaatu qabna hawaasa keenya illee quba qabaachisuu qabna keessumaatii qeerroo fi qarreen Oromoo Walloodhaa. Jaaroliin warra kanaan akkan soowwamne akkan gowwamne hubachiisuu qabu jedheetiin yaada isinis gaa kanarratti hojjechaa jirtu jedheetuman abdadha. Mee irra deebiiti qeerroon Oromoo kaleessa rukutamee jettu kun maqaan isaa eenyu hona sanillee yookaan magaalaa sanillee irra deebiinu yaadachiisii gara qabxii itti aanutti dabarraa. Aanaa dawaa caffaa ganda maddasaa kan jedhamu Mucaa Mahamad Said kan jedhamu dargaggoo umrii 15ti humna raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefame. Mee waan dhaammatu yoo qabaatte hawaasni Oromoo biyya keessaaf alaa akka Oromoo Walloof dhaammatu irratti waan dubbattu yoo qabaatte qabxii immoo itti dabaltus yoo qabaatte itti dabalii hangama koona sumarratti xuura gaaffii hin qabu. Hawaasa Oromootiif dhaamsiin qabaadhu jiraate qeerroof qarree Oromootiif ammatti firmaanni nuyi qabnu tokkummaa fi waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu qofa kan bilisana baasu afaan qawweeti. Uummanni Oromoo bilisummaa isaa kan goonfachuu danda'u afaan qawweetiin waan ta'eef mootummaa kana fuuldura dhaabbachuu danda'u qaba tokkummaadhaan. Ammaan kana kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessatti saawuma siniin dubbataa jiru kana yoo Oromoota Walloo irratti lolatu banamee jira jedhama. Edda galgalallee Oromticha Walloo tokko dubbiseen ture namoonni hedduun illee akka hidhamanii jiraniif Oromtichi tokko illee guyyaa makaliyaa kana akka ajjeefametu natti hime. Mee maal keessa jirtu lolli eessatti deemaa jira amma isaa kana? Lolli kun isa sa'aatii torbaati dawee booda kan jedhamu masrata achirratti kun diskaa fi sinaasariin qawwee guddaatu irratti deemaa jira. Liqaambariin sadi diimaa godaanee daa'ima ofii gatee jaarsaa fi ijoollee xixiqqaa amata 12-13 nama shantu ajjeefame kalee gargara. Bakkuma amma lolli itti gaggeeffamaa jiru kanatti? Bakkuma itti gaggeeffamaa jiru kanatti naannoo kamitti dhiyaata. Hayyee.
makiinaa 18 itti baate amma sa'aatii 7 hin. Guyyaa kana kibxata yookaan facaasaa sa'a 7tti ka'ee galite amma galgala kana deemaa jira lollechuu. Amma deemaa jira dukkaa jira amma jettaan irraa fagoo deemnee turreetti deebi'aa jirra. Jawwaalli shaanaa waan hin arganneef jawwaalaan malee wal qunnamtiin hin ta'u ibsaatiin rakkisaa jira. Kanaafuu kun lola akkas haagana gahuu deemuu jira. Lola allaaggataatiin kun nama qaqqabe. Kun qunyaadhaa, kun nadheedhaa, kun daa'imaa hin jedhu. Hayyee. Maraataan illee nama lama ajjeefame jecha maraataa beeka sarni gatee biraa baqate mana keessatti dhiisee biraa baqate nama lama ajjeefame. Tole. Kanatu deemaa jira Walloo keessatti kanan irra deemaa jira humni dhaamu jira kaleessarra har'a dhaame. Hayyee. Warri lolamaa jiru kun warra waa takka keessa hin jirre shanantunis hin jiru warra kasaabatee galuu warra maasaa keessatti lolameen. Tole. Ummati kun ergamaa naannoo Amaaraatiin irratti bobbaafame. Hayyee. Kanatu deemaa jira isa kaanillee sodaachisanii biqiltinaaf ummata kana akka ofitti simnanne warra baqattoota isaanii kana akka gara keessanii hin dhufne ofirraa ittisa jedhanii milishaa isaaniitiin illee dachiidhaa jiranii. Amma lola kana bifa akkasii kanaan kan bane liyyuu aayilii naannoo Amaaraa jedhan sammoo miliishota moo amma qaama kamii konkolaataa 18 kasaan dhufan eessarraa ka'aniiti? Uffata makalaakaa uffatan malee warri lolaa jiru liyyuu aayiliidha. Uffati yoo irraa ba'e biiroo qabamaniif liyyuu aayiliidha ummanni. Liyyuu aayiliitu makalaakaa koloneel Abiyyoo fakkeessee Oromoo irra lola bane. Santu irratti banee makalaakaa afaaniitiin jedhan uffannaanii. Makalaakaan haadha lakkuuti tokko jeesee tokko hin akka fusilaahi waan Oromoo ta'e gootu irratti awwajameeti irratti bobbaafamaa jiran. Hayyee. Shirri kun akka tahee wanni kun irratti bobbaafamus milishoota isaanii ajajamu jaarrataniiti dhagaaqawwee itti banaa jedhaniiti kanaan uummatatti bananii waggaa uummanni ofirraa lole duubarraa dhufanii. Dursa miliishota Oromoo Walloo irratti lola bansiisaniitu warri uffannaa makalaakaa uffatan suni warra komaandi poostii koloneel Abiyyi erga of fakkeesseetu Oromoo Walloo deemaa jechuu. Akkanatti deemaa jira dura milishoota erganiitu milishoota bira dhukkaasa bane uffata makalaakaatiin duuba isaan irraan dhufee sameechi akkasitti lola oofaa jira. Kanaafuu kun waan daddamatamu fakkaatuu silaa namni dhumee inni birees mul'atuu hin danda'u eettana achi. Namni ilmaan gargar tahee haadhaa fi dhaleen gargar tahee diida keessaa fa'aa argamu jira akkasinitti hin baqanne naannoo dhabii ofirraa dhowwaa jedhanii akkasitti lolaa jiranii lola guddaatu deemu jira kan dhukkoo jiru qawwee guddaadha. Egaa amma du'i kun guutuu Oromiyaa keessa deemaa jira keessumaa kan kaaba Oromiyaa godina Walloo kun akka malee hajabaatu kan gara lixa Oromiyaa Wallaggaa furanii akka malee hajabaatu kan Gujii Booranaa akka malee hajabaatu malee amma guutuu Oromoof Oromiyaatti ol ga'eedha jira amma gaa waan du'aa Oromoo waan irraa himatu hin qabu mana nama hundaa seeneera falli maalii Oromoon maal godhuu qabdi attamiddoo kan ofirraatii hambisuu qabdi biyya ishee attamitti itti abboomuu qabdi irratti yaada keessan nu qoodaa. Akkitti ofirraa hambisuu qabdu nuti bakkeen lolaan biraan kumaandidoosii waan nurra taa'ee nu majjeesuuf hin qabu kumaandidoosiin dhufe sila nama wallole gargarii dhaabuuf dhufe gosuma tokko irratti Oromoo irratti bobba'uufiin Oromoon gizema hoggatarti waluu sarabee ajjeese gizema laga bahee lagaa walitti baqata akka walitti hin baqanne warra godhu kana Oromoo wallooti waan hin dhaamuuf sitti darba namni har'a kana lolu jiru borisaan hin dhiisu tokkummaan lafaa ka'ee hamma hiriira baatee wanni kun irraa haa dhaabbatu jedhu akkaataa waan kana bira dhaabbatee ofirraa haa dhaabuu jedha. Oromoon bara dheeraaf Impaayera Itoophiyaa kana keessa jiraannaa fi hayyoota isaan sobamee waa'ee Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu irratti aarsaa baasaa ture. Warri Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessinaa Impaayeruma Itoophiyaa Oromooti ijaaree jedhanii gariin bitamanii koloneel Abiyyi waliin jiranii gariin mana hidhaa jiranii. Sila Oromoo galmi qabsoosii eessa maaltu Oromoof Oromiyaa furmaata fida kana irratti mee nu gorsi abbo. Oromiyaa fi Oromoo wanni furmaata fidu innas guddas abballee kadhallee jalattifne wanni sun waan hin tahiniif ciisee duurra lolee duwwayya. Oromoon kumaandidoostiin hin bultu seera dhagaatiin bultu seera of bahaa qabdi seera keenyaan bullaa kumaandidoostiin irra akka ka'u ani kanan iyya dabarsa Oromoo guutuutti.
Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu kan amma wal jala siniif dhiyeessine kun haala waliigalaa hawaasni Oromoo Konyaa Walloodhaa mudataa jiru addatti lola duguuggaa sanyii fi babal'ifannaa daangaadhaa uummata liyyuu aayilii naannoo Amaaraa kanneen uffannaa raayyaa ittisa Koloneel Abiyyi uffatanii hawaasa Oromoo irratti duulaa jiraniin gidirfama hawaasa Oromoo gamasii mudataa jiru irratti odeessa guutuu Oromoota lamarraa argannee isiniif dhiyeessinedha. Kanatti immoo aansuudhaan gara lixa Oromiyaa Konyaa Wallagga lixaa Ona Mana Sibuutti bilbiluudhaan dhimma saamicha albuudaa fi gidirfama hawaasni Oromoodhaa qaamota mootummaa Koloneel Abiyyiin mudataa jiran akkasumas sochii waraana bilisummaa Oromoo wooboo fi addatti dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti odeessaa dhaamsa Oromticha Ona Mana Sibuu irraa argannetu isiniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Godina Wallagga lixaa Ona Mana Sibuu keessatti chaayinoonni hojii ergama dachaa gama tokkoon albuudaa barbaadaa gama biraan ammoo hojii basaasaa irratti bobba'anii caamsaa bultii 15 miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannoo sana socho'aniin to'atamuu isaanii ajajoonni olaanoon OBO'dhaa ibsa baasaniiru. Dabalataan lolli ammas waraana bilisummaa Oromoo fi OBO gidduutti Ona Mana Sibuu bakka adda addaatti itti fufee jira jedhama. Dararaanis immoo hawaasa Oromoo irratti jabaatee akka jiru namoonni hedduun hidhamanii akka jirantu himama. Dabalataan godinarraa ka'anii karaa gidaamii keessa ba'uudhaan karaa begiidhaa naannaanii Ona Mana Sibuu seenaa turan qondaaltonni OPDO takkaa OPP olaanoon illee guyyaa lamaan kana OBO'n to'atamuu gariin keessaa rukutamuutu himama. Akka waliigalaatti haaluma hawaasni Oromoo Ona Mana Sibuu keessa jirus ammoo uummata Oromoof karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa akka ibsitaniifan isin barbaade. Mee maal keessa jirtu? Amma warri OPDO'dhaa hawaasumti yoo isaaniif ol ga'ee hin bahin kanuma bitee gurguruuf gabaa beetu viidiyoo waraabbatanii akka waan uummanni jaalala isaaniif walitti qabamee fakkeessuudhaaf yaalaa jiru. Uummati immoo isaaniin baqata. Isaan yeroo isaan uummata Oromoo dararanii OBO'n immoo tarkaanfii fudhataa sanatti uummanni Oromoo gammachuu qabaa. OBO gargaaruurraas qabsoorraas teellaatti deebi'aan jiruudha hawaasni Oromoo Ona Mana Sibuu. Hawaasi Ona Mana Sibuu sochii guddaa hojii gochaa jira dhibba keessatti. Bareedaa dhagaa yeroo garaagaraatti kutaa Oromiyaa garaagaraatti bilbilee waa'ee filannoo kanaa irrattanis dubbiseera. Akkuma isin amma jettan kutaa Oromiyaa garaagaraa keessaas uummanni Oromoo warra kana baqataa akka jirudha. Inumaayyuu nu filannoon keenya hidhannoodha maleessa filannoo miti. Nu filannoon keenya waraana bilisummaa Oromooti. Qabsoo walabummaa Oromiyaaf bilisummaa Oromoof godhamu geggeessuuf san dhugoomsuudha jedha hawaasni Oromoo ani dubbisu. Isinoo maal jettu? Sochiin amma jiru kun sochii Oromoo kan gargaaru bareedaa dhagaa dhimma chaayinoonni maqaa albuuda barbaaduutiin achi bobba'anii hojii basaasaasii meeshaalee ammayyaa garaagaraa fayyadamanii mootummaa Koloneel Abiyyiif geggeessaa turan to'atamanii jedhu. Isa kana gaa akka OBO'n ibsa baaseera. Odeeffannoo qabdu laata sochiin warra chaayinaa kun naannoo sanatti maal fakkaata? Warra chaayinaa alammoorri indiis immoo maqaa albuudaatiin gara dangii kanatti gara daalatti kanatti Ona Mana Sibuu magaalaa mandii keessa qaxxaamuranii yeroo isaan socho'anis ni mul'ata jedhama. Qaama hawaasa Ona Mana Sibuu keessaati immoo iddoo biraatii warra barnoota waan san irra qaban fidanii bobbaasanii jiru immoo qaama attamiiti kan isaan sochoosan? Sochii garaagaraa to'annoo garaagaraa jedha. Albuuda waan akka
kan nuti sochii garaagaraa haala sakeetiidhaan galchanii wanni jiranii fi garbaa iddoo hamma jedhamee hawwatamaa jira. Egaa walumaa gala amma isa amma waraanni bilisummaa Oromoo warra Chaayinaa maqaa sanaan socho'u to'ate jedhu kan hawaasni Oromoo naannoo sanaa akkamittiin ilaalee dabalataan immoo albuudni Oromoodhaa koloneeffattootaan gabroonfattootaan ba'uudha hin qabu albuudni Oromoof ta'uu qabaa. Maqaa misoomaatiin albuudni ba'ee meeshaan ittiin bitamu deebi'ee Oromoo ajjeesaa kun kutaa Oromiyaa adda addaa keessattuu itti fufuu qabaa jedhu miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo yaada isaanii gama garaagaraan qoodan isin maal jettu? Dhugaadha. Amma akka kootti kan akka bakkeetta kootti kan taajjabee kan magaalli kee gochaa jiru saayinii kana gochaa ittiin gargaarsaa fi meeshaa yeroo ta'u ittiin argachuuf jireenya akka inni tokkee kootuu fi mootiidha. Sababa isa kanaaf garsee ittiin hedduu fi qabatee sochii mootummaa akka inni geessisu meeshaa garaagaraas akka inni geessisu filatanii ta'ee godhu malee albuudni kun Oromoon tokko waan isaan waan biraatan ittiin fayyadamu dubii isaa murtee galu gamade. Isaa mataasaa fi mootummaa Itoophiyaa mataasaa fi koloneeffataa mootummaa fi dhaabbii gargaarsa meeshaa akka rasaasaa fi meeshaa ammayyaa ta'an akka ittiin dafee ibsa filatanii fiiguudha. Tarii waan itti dabalta yoo qabaattan isin gama keessaniin gabaabsaa itti dabalaatii an armarrattan obbaasaa. Amma kan akka magaalli itti taajjabaa jiru qabeenya uummata Oromoo kan ta'e lachuu hojjettee daabboo qabattee shimallukkee qabattee haala jiran qabeenya isaanii jedhama. Mootorsaayikilii wanneen akka gaajjiranii ispaartii badee qaba kunuunsu muunaan akka rukutan wanni jedhan darbaree jiru. Mootorri waggaa afur hawaasi ulee mootoraan fayyadamaa jiru dhiyeessee biyyaa babbadee Indikaanni dawlata abbiyyatti gabii akka isaaniif qabsiisaa hojjetu haala jira. Kana maksa kana kallattii garaagaraatiin ga'a. Bushaan aanaa mul'isee muudee bushaan lejjuu daabboo kana dhorkee jira haala dhageetti. Qeerroon bilisummaa Oromoo warraaqsa galaana uummataa yeroo labsanii warraaqsi galaana uummataa kun gadi ba'anii hiriiraniidhuma irbaata rasaasaa ta'uu qofatu hin ta'in caasaa mootummaadhaa ciruudhaa warra qabeenya Oromoo ugguran qabeenya Oromoo saaman saamsisaniif qeerroo Oromoo ol adeemu ajjeesisan irratti tarkaanfii fudhachuudhaa waan jedhaafaatu jira ibsa warraaqsa galaana uummataa sana keessa tarii isin waan jettan yoo qabaattan. Anis kan ta'u jarreen kana godhuu irratti tarkaanfii fudhachuudha kan inni biraasa ta'ee. Kan maa'ii irratti san dhageessifne kun gara godina Wallagga Lixaa Ona Mana Sibuutti bilbiluun odeessaa fi dhaamsa akkasumas yaada dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti Oromtichi Ona Mana Sibuu irraa argannee isiniif dhiyeessinedha. Akka walii galaatti ammoo sagantaa keenya guyyaa har'aatiin gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bilbiluun odeessa Oromoota lamarraa argannee fi gara Konyaa Jimmaatti bilbiluun waan odeeffanne dabalatee gara Lixa Oromiyaa Konyaa Wallagga Lixaa Ona Mana Sibuuttis bilbiluun odeessaaf marii dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti Oromtichi Ona Mana Sibuu waliin tolfanni isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa isiniin jechuu jaallanna. Odeessa wayitawaaf qabatamaa argatuuf ammoo fuula feesbuukii keenya Indipendent Oromiyaadhaa laayik sheer gochuun hiriyoota keessaniinis ga'a.